keessumaa biyyi kun diigumsarraa akka baraaramtu jijjiiramni akka biyyaatti arganne utubamee akka itti fufu gochuu keessatti dubartootni gahee olaanaa bahachaa turtaniitu. Keessumaa dubartootni godina Shawaa Lixaa haadholeen godina Shawaa Lixaa immoo jijjiirama kana utubuu keessatti biyya taatee akka itti fuftu ijaarsa biyyaa keessatti gahee leencaa bahachuun keenya hin yaadatamu. Kanaaf paartiin keenya paartiin badhaadhinaa hirmaannaan dubartootaa yoo jiraateen alatti badhaadhinni hawwinu mirkanaa'uu akka hin dandeenye, dinagdeedhaan misoomuun akka hin danda'amne, rakkoon biyyi kun qabdu hiikamuun akka hin danda'amne cimsee waan amanuuf kallattii hundaan imaammata, tarsiimoo, labsiiwwanii fi sagantaalee bahan keessatti dubartoota hirmaachisuudhaan hirmaannaa fi fayyadamummaan dubartootaa akka mirkanaa'uuf karaa gurmaa'insa dubartootaatiin hojiilee gurguddaa hojjechaa tureera jecha. Biyya cimtuu hunda hawwattuu fi hunda dandeessu ijaaruudhaaf gaheen dubartootaa guddaadha. Kaayyoon paartii keenyaas inni guddaa inni ijoon biyya cimtuu hunda dandeessu, birmadummaa biyya keenyaa mirkaneessuu dandeessu, birmadummaa lammiilee biyya keenyaa mirkaneessuu dandeessu qabaachuudha. Isa kana keessa inni guddaan gaheen dubartootaa fi hirmaannaa dubartootaa as keessatti guddaa ta'uusaa waltajjii itti agarsiifnudha jechuudha. Filannoo kanatti deemuu dura bu'aa mootummaan kun paartiin buuse faana wal qabatee akka isaan hubatan kan irratti hojjechaa jirru jechuudha. Keessattuu naashinaal ID faana wal qabatee filannoon kan gaggeeffamu naashinaal ID namni hin baafamne kamuu gaggeessuu waan dandeenyeef nuti immoo dubartoonni paartii kanaaf adda durummaadhaan hojjenna waan ta'eef jalqaba ofii keenyaatiif fakkeenya taanee naashinaal ID baafannee marsaa torbaffaa filannoo dhufuuf of qopheessuu qabna jechuudha. Leenjiin kun wal qabatee gama dubartootaatiin sosochiin bal'aan gaggeessaa kan jirruu fi qophaa'ummaa irra kan jiran ta'udha. Kana keessatti wanti nuyi hubanne dubartoonni gaheen isaanii maali? Gaheen dubartootaa gama nagaa buusuu, haaressuu keessatti, gama diinagdee keessatti, hawaasummaa keessatti fi qaala'insa jireenyaa hir'isuu keessatti gaheen dubartootaa maalidha? Kan jedhuu fi dubartoonni gahee olaanaa qabaachuu isaanii. Gahee dubartoonni qaban bal'aasaa hubadheera. Keessattuu gama nageenyaatiin gaheen dubartootaa bal'aa akka ta'edha jechuudha kan hubannee jirru. Nageenyi hin jiru taanaan biyyi tokko jiraachuu hin dandeessu. Isa kanammoo nageenya biyya tokko tasgabbeessuu keessatti gaheen dubartootaa parsantii olaanaadha jechuudha. Gahee leencaa qabu dubartoonni. Maaliif yoo jenne dubartoonni haadha. Itti gaafatamummaan guddaan warra irra jirudha. Nageenya buusuu keessatti illee gaheen isaan bahachuu qabanis guddaadha waan ta'eef nageenya keessatti gaheen isaanii guddaa akka ta'e akkasumas illee dinagdee keessatti gaheen dubartootaa shoora olaanaa qabu jechuudha.